Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirra jirtu. Har'a qixxaa isin hojjetaa jirra. Qixxaa jechuun qixxaa eelee sibiila irra godhan san isin hojjetaa jirra. Biratti ammallee goommana wajjin kan nyaatamu. Goommanallee wajjin isin hojjanna. Haga xumuraatitti nu hordofaati. Harceen bukeessaa jirru kun harcee garbuuti. Harceen garbuu coggaarraallee nama hin tuqu. Bareedaadha. Akka qamadii san nama hin gubu. Qamadiin nama gubaa. Garbuun bareedaadha. Harcee garbuuti. Harceen garbuu baay'ee mi'aayaa. Baay'ee tokko mi'aayaa. Goommanaa walii hojjetaa jirra. Goommanallee adduma affeellaa. Goommanaaf isaa waliin qabatanii nyaatanii. Goommanallee addumatti hojjannaa. Akka xumuraatiin nu hordofaa wajjumaan nyaannaa. Asumaan akkamii akka hojjetamullee isinitti mul'isa. Harceen garbuu kun dura findigameeti kadaakame. Amma ammoo bishaanii fi soogiddumaan bukaa'aa. Soogiddi erga itti kuuramee booda bishaanimaan sukkuumamaa. Sirri sukkuumamuu qaba. Jabaatuu qaballee jabaatinsa guutuu sanillee osoo hin taane xiqqoo laslas jechuu qaba. Ammoo sirri sukkuumamuu qaba. Yoo sirriitti hin sukkuumamne isinii hin bareedu. Qixxaan isaa isinii hin bareedu. Sirri sukkuumamuu qaba. Sukkuumameellee xiqqishuu wayii daqiiqaa 5 wayii akka wasseenuuf turuu qaba. Yeroo san bareedaa kinoo goommana kana miiccee ka'ee kanatti asuudha. Goommanallee isinii hojjedha. Isallee na hordofaati. Goommana miccuu hedaa amma kinoo isin goommana gurraachaa. Asitti kinoo sirriitti wasseeneera daqiiqaa 15 takka turreerra. Asitti amma kinoo hin godhamaa jira. Sirriitti bareedaa yeroo godhame kana caalaa bareedaayyuu. Kuma takkayyuu wanti inni nama harkaa caccabu hin jiru. Garbuun seeraan ta'a. Bareechifamee ta'a. Lixii bicha xiqqishuusii. Xiqqoo laslaas godhaniiti. Laaffisaniillee yeroo isaan irra namaa bareeda. Kuma takkayyuu akkuma qamadiititti ta'a. Garbuu adiisa waan ta'eef seerumaan namaa ta'a. Bareedaallee akka qamadiiti miti nama hin gubu waan takka hin qabu hin mi'aayaallee. Sirriitti mi'aayaa akkasitti kinoo isa godhaa jira ammaasitti. Kinoo asitti godhamee geeffamaa jira. Asitti godhamee geeffamaa jira. Agasii ani deemee eelee dhiquu heda. Eelee sibiila irratti godhama waan ta'eef. Kinoo amma eelee dhiquudhaaf deemaa jira. Asi godhanii geessanii kinoo godhameera. Amma asitti eelee dhiqaa jira. Kinoo eelee sibiilaa irra goona. Eelee sibiilaa bishaaniin irra dhiqnaa. Waan lafa tureef jecha awwaara waan qabuufi. Kinoo asitti isa eelee sibiilaa dhiqaa jiraas eelee sibiilaa dhiqee hirkisee yoo isin gogde achi ibiddarra kaa'ee jechuudha. Jiidhaa sanillee warra kaa'urra hin gogsee ibiddillee hima gogsaa garuuyyuu dura lafatti inni bishaan irraa goggoguu eegeeti. Dhiqamu malee irratti hojjetamuu hin qabu lafa ture wanta irra bu'uu hin beekani waan irra deemuu hin beekani. Awwaarrillee tuquu danda'a waan ta'eef seeraan dhiqamuu qabdi. Ammoo eeleen kun bareedaa godha qixxaa bareedaa godha. Isinillee qixxaa akkanaa hojjetattanii hanga xumuraatitti hordofaati. Qixxaa bareedaa kana hojjetattanii nyaattanii isiniin jedhan hordofaa.
Kinoo asitti ibidda qabsiiseera. Ibiddi qabateera. Asitti kinoo ibidda qabsiiseera. Ibidda akkana boba'ee jira. Eelee gubbaa kennee amma qixxaa hojjechuuf deemaa jirra. Akkana hojjannee jirra jechuudha. Yoo inni ho'ee irra gurbichaadha. Baalaan tolchina. Baalli hin jiraami. Baalli kinoo baalli mukaa kunniin kinoo itti irra guraarra baalli mukaa kan irraa jijjigu muka osoo hin taane baalli isaa sunniin baalli muka irraa bu'u sunniin gurra isaa baalaa sunniin tolchina. Inni hin gubu qoraan illee ma tolfamaa garuuyyuu inni sun namaan bareechisee tolchaa hin gubu waan ta'eef hin gurguramaa asitti hin gubu bareechisee hojjeta. Seerumaan namaa hojjeta jechuudha kinoo akkanatti qoraan nama jalaa gubuu danda'a. Inni ammoo hin gubu baalli ammoo hin gubu bareechisee hojjeta jechuudha. Asitti kaan irraa yaafne kan biraa irra deebisaa jirra. Waan qixxaa baay'ee go'aa jirruuf isa irraa baafne irraa kinoo kan biraa irra daraaddarree jirra. Guutuu isaa yeroo geessine isiniif waraabaa muluu isaa. Goommanallee isinii waraabaa. Kinoo akkana bareeda jechuudha. Arja garbuu ta'uu isaatu iyyuu hin beeksisu. Akka qamadiitiif bareeda. Qamadii irra immoo garbuutu bareeda. Asi kinoo goommana dhiqachuuf deemaa jira. Goommana dhiquudhaaf saafaa keessa guuree saafaa dhiqee ka'eeti. Saafaa keessa guureera. Saafaa keessatti seeraan miicuudhaaf yoo erga qanaxxasee ka'ellee miicuu hin danda'a. Garuu yoo erga qanaxxasee ka'e yoo miicee baalli isaa bishaan hambifataa. Yoo bishaan hambifate ammoo yeroo hojjetan goommanni nama jalaa bishaan godhata. Goommanni yoo bishaan godhate immoo hin tolu. Duudaa isaa kan osoo hin qanaxxafamin miicaa. Ergas irraa argufaa qanaxxasaa waan ta'eef yeroo baala goommana irraa qanaxxasnu yeroo san bareedaa ta'a. Maaliif jennaan irraa argufamaa qanaxxafamaa bishaan isaa keessatti hin hafu. Yoo bishaan isaa keessatti hin hafne ammoo gogaa namaa ta'ee namaa xabbafama jechuudha. Goommanni gogaa isaa ta'ee namaa xabbafama waan ta'eef baay'ee tokko bareedaadha yeroo sanii. Aga xumuraatiin na hordofaa. Akkaataan hojii mana nama hundaatu garaagaraa. Anammoo kenna isinitti mul'isaa isinillee na hordofaa.
Kinoo akkanatti irraa arguufaa akkana baala isaa qanaxxasaa. Baalli isaa kun amma goommana ta'e wanni hin qabu, bishaan hin qabu. Kan qanaxxasullee baala isaa qofaa hidda isaa keessaa baasaa baala isaa qofaa addatti qanaxxasaa. Deebi'ee muka isaa sanillee muka fufurdaa bareedaa yoo ta'e muka isaa sanillee hin quuncisee ka'eeti itti wanni goggodhaa wanni qabu hin jiraame gufuu qabu isaa qabu san yoo taate kaawwan ammoo ima gataa. Kinoo akkana baala isaa kana qofa keessaa baasaa akkasii qanaxxasaa. Hidda isaa keessaa jechuudha. Hidda isaa keessaa hambisaati jidduu keessaa baasaa. Hiddi isaa garaa keessatti hafuu qaba cal'iseetuma ni cicciiru. Asitti kinoo qixxaan kana fakkaataa akkana bareedaa dhumatee jira godhamee geeffamee jira akkana jira kinoo baay'ee tokko bareedaa uummata akkayyuu gubatee hin jiru baay'ee bareeda jechuudha namatti tola geeffamee jira kinoo asitti akkana barruu ta'ee geeffamee akka qamadiitti sirriitti hin addaatu garuuyyuu akka duqeetii sanitti hin addaatu garuu hin bareedaa san caalaa mi'aayaa namatti tola garbuu waan ta'eef hin mi'aayaa gogaadhaallee. Keessumaanuyyuu goommanaan fa'a sirriitti mi'aayaa goommanaan namatti tola malee akkanatti nama nyaachisu akkana fakkaata akkana geessinee jirra amma ileerra baasuuf hafeerra baaseera kinoo tiriirra guuree jira tirii irratti illee kinoo akkana jira hin bareeda baay'ee tokko bareedaa gubatee hin jiru waan ta'eef namatti tola akka naannoo duwwaayyuu nyaataan uummata akkaayyuu nama hin dabbaru. Goommanaan irra hooyyee jechaaf malee akkanatti iyyuu nyaadhu nama godhaa namatti tola akkanaanuyyuu jechuudha. Asitti mandajaa qabsiiseera mandajaan qabsiisee illee akka salaatii miti gurguddaa sanniini ka qoraan ejersaan godhamu isa san qabsiiseera asitti kinoo jalqaba maal godhee distii irratti goomman akkuma qanaxxasetti distii dhiqamtu goyduu fuudhee erga ibiddarra goysee booda zayitii irra buusee zayitii itti buusee distima duwwaatti jechuudha distima duwwaatti zayitii irra buusee zayitii qofa irra buusee distii duwwaatti zayitiin erga takaattaqee akka waan kinoo wanni itti naquu jirtanii kookisii itti naquu jettaniis akkasitti zayitii xiqqooma jechuudha haga gimmitiin haa ta'uun beekaa erga zayitii wocee booda goomman itti naqaa goommana qara qanaxxaseeru gogaa kana ka bishaan hin qabne gogaa isaa kanatti naqa erga zayitii wocee booda ergasii itti kaddanaa yoo inni xiqqoo hafuurri isaa gadi deebi'uuf ta'e hin galabbataa akkasitti yoo galabbaxe jedhe hin bareedaa ta'a bishaan takka illee hin qabu gogaadha. Shunkurtii erga inni xiqqoo gad deebi'ee itti naqa maaliifi durallee waliin zayitii wajjin illee xabbasuu hin dandeettanii an akka fooliin isaa naa urgaahuuf jecha qullubbii nacci shunkurtii illee ka barbaadan zayitii waliin xabbasuu dandeettanii osoo goommanatti hin naqin dura ka barbaade ammoo erga goommanni xiqqishoo akka waan xabbafamuuf ta'e boodatti naquu dandeettanii angaruuyyuu shunkurtii fi nacci shunkurtii fi shunkurtii kanallee shunkurtii adii fi qullubbii jechaadha afaan biraatiin isaa fi shunkurtii kaanillee erga inni xiqqishoo akka waan xabbafamuuf ta'e itti naqaa qaaraa maayirra yeroo irraa baasu itti naqaa akkasii hojjadhee isin ammoo yoo barbaadanii shunkurtii ta'ee shunkurtiillee qullubbii adiillee waliin xabbasuu hin dandeettanii garuuyyuu ka boodarra xiqqishuu itti naqamu kanatuyyuu caalaa maaliif hafuura isaallee hin urgeessa asitti kinoo asitti amma asi soqiddeetti godhataa jira kinoo akkana xabbafamee jira gogaadha bishaan takka illee hin qabu gogaa ta'ee xabbafama jechuudha maaliif waan dura dhiqeef jecha kinoo asitti amma shunkurtiitti naqataa jira. Isa kanallee walitti erga xiqqoo xabbasee booda yeroo irraa baasu hedduu san itti naqa jechuudha qaaraa irraa baasaara yeroo jedhu san itti naqaa qimamiin an fayyadame hin jiru qimamii hoomaan fayyadamne shunkurtii adiidha shunkurtii kaanii shunkurtii diimaa miti kan itti naqe kun ammoo shunkurtii alaangallee jechuudha alaangalleedha goommana keessaa fuulli isatu mi'aayaa kinoo akkana geessee jira. Akkana isaanii irra baasee jira gogaadha qixxaalleen kana fakkaata goommanni kinoo goommana gogaas
xabbafamee baay'ee tokko mi'aayaa yoo qammastan hedduu mi'aayaa jechuudha. Bishaan takkallee hin qabu miicamee ka'ee waan qanaxxafameef jecha deebi'ee ammoo wanta duubarraanii shunkurtii itti godheef yeroo osoo irraan baasin dura irratti waan erga goommanni xiqqoo xanaa xabbafamee gad deebi'ee booda jechuudha. Waan itti godheef jecha hedduu urgaayaa baay'ee tokko urgaayaa hin mi'aayaallee baay'ee tokko mi'aayaallee akkana fakkaataa isinillee akkanatti hojjadhaati nyaadhaa isiniin jedhaa baay'ee tokko mi'aayaa baay'ee tokko jaaladheera. Namni kuwwan illee jaalatee jira akkana fakkaataa goommanni keenya kanaa kinoo qixxaallee kana fakkaata. Hedduu mi'aayaa wantoota biraa akkana jiru ka biyya keenyaa ka baadiyyaa keenyaa yoo isiniif hojjedhu barbaaddan wantoota duraan darbe ilaaluu yoo barbaaddan saabskiraayib sheer naa godhaatii na takataatalaa ka biraallee kana fakkaatu isiniif hojjedha. Isinillee na hordofaa isiniin jedhaa kinoo kana fakkaata ka biraa kana fakkaatullee isiniif fidaa.